Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti tabba ol bahee gaara qaxxaamuree bishaan daakee qilleensaan bubbifamee isinaa dhaqqabu jecha akkuma baratame yeroo isaa eeggannee qophii utuu waaqaa torbaanii qabannee dhufneeti jirra. Filannoon keessan akkuma yeroo maraa Oromiyaa Freedom Media qophii utuu waaqaa waliin haa ta'u isiniin jecha qophii keenya utuu waaqaa torbaan kanaan seenaa nama hayyuu fi barreessaa kitaabota garagaraa hedduu akkasumas nama amantaa fi eenyummaa isaa dagaagsuu irratti umrii isaa guutuu itti xumure tokko qabannee wal isin barsiisuuf dhufneeti jirra. Hamma xumura qophii utuu waaqaatti nu faana bu'aan ammoo affeerraa kenna ta'a. Biyato Oromo ya hadato si jette lubbun tanto hadutu ya biyato Oromia da jenne kane bari ya Oromo sossoi bilisumma da kai bittiteti oljei metilata gajjei Oromia rajenne duna bari wan ertu da isini kuni wanin wan Goonni hayyuun beekaa fi Oromtichi kun Sheek Muhammad Rashad Abdullee jedhama. Sheek Muhammad Rashad Abdulleen haaluma wal fakkaatuun qabsoo guddina afaan Oromootiif bilisummaa Oromootiif bara dheeraa namoota waldhaansoo hadhooftuu raawwatan keessaa tokko Sheek Muhammad Rashad Abdulleeti. Sheek Muhammad Rashad abbaa isaa Kabir Abdullee Muummayyaa fi haadha isaa Faaxumaa Shuraa irraa odoo Xaaliyaaniin biyya teenya hin seeniin waggaa 2 dura bara 1930 Baha Oromiyaa kutaa Baarentummaa Koonyaa Carcar Baddaa Habroo aanaa Gubbaa Qorichaa Araddaa Lagaarbaa ganda maqaa Akaakoo jedhamu isa ammaa Kabir Muummayyaan moggaafametti nama dhalatanidha. Daa'imummaa isaanitti jalqaba magaalaa Hararitti barnoota amantaa Islaamaa barachuu eegalan. Sana booda qeerraa fagaachuun koortoo dhaqanii Sheek Abubakar Usmaan Odaa yookiin Sheek Bakri Saaphaloo irraa ilmi maantiqaa yookiin seerluga jiddugala afaan Arabaa fi herreega eega baratanii booda gama Faaddisitti deeman. Faaddisittis Sheek Yesuuf Ahmad Bareedaa irratti qajeelfama seera amantaa Islaamaa kan Imaam Shaafii baratanii xumuran. Akkanumatti waan barnoota amantii Islaamaa barsiisan kan naannoo sana jiru xumuranii ilma adaadaa isaanii Usmaa'il Alii waliin bara 1951 keessa biyyoo Adaree irraa ka'anii karaa Jijjigatti Zayilaa dhaqanii achirraa halkan dukkana dahoo godhachaa miilaan Jibuutitti seenan. Akka Jibuutitti ga'aniin walqabatanii safara Itoophiyaa dhaqanii biyya Arabaa deemanii barachuuf baasaboora akka kennaniif gaafatan. Namichi safaras akkana jedheen, yoo isin biyyarraa fagaattan eenyutu boqqolloo nuuf qota gaafii jettu dhiyeessaniif. Sheek Muhammad Rashadinis oomisha boqqollootiif warri biyyatti hafan ni gayan jedhanii deebisaniif. Namicha amansiisuu ijibaatanillee waan fedhan irraa argachuu hin dandeenye. Garuu baasaboora dhabuun abdii fuula duraa deemuu hin kutachiifneen waraqaa eenyummaa fi gala malee harka qullaa doonii gama Yemen deemutti yaabbatan. Abbaan doonis akkuma warra amma godhutti Sheek Muhammad Rashadii fi ilma adaadaa isaanii odoo waliin bakkee hin gahin xarafa malkaa baharaa keessatti buuseen. Achi booda dambaliin odoo of duuba harkisuun bishaan mudhii gayuu keessa dhiibbachaa uffanni hundi jalaa badee circiramee lubbuun hafanii qarqara ganda Dabaab jedhamtutti gayan. Eega bu'aa bahii hedduu keessa darbanii booda Makkaa fi Madiinaa erga ziyaaranii yookaan daawwatanii booda biyya Ordoon yookiin Joordaan dhaqan. Bara sana
walakkaan Filisxeemii mootummaa Joordaan jalatti waan bultuuf Yerusaalem dhaqanii Beet al-Maqdis erga ziyaaranii booda maayii gara biyya Sooriyaa ce'an. Biyya Sooriyaa magaalaa Damaasqootti madrasatul Fitahal Islaam jedhamu seenanii waggaa 6 barnoota isaanii baratanii xumuran. Bara 1957 biyya Misritti Kaayiroo dhaqan. Yuunivarsiitii Al-Azharitti barnoota hammayyaa baratan. Bara 1962 keessa ammoo Yuunivarsiitii Al-Azhar keessa qabxii olaanaa fidanii tokkoffaa bahuudhaan barumsa isaanii sadarkaa doktoreetaa xumuratan. Ragaa caaliinsaa kanas harka pirezidaantii biyya Misrii Koloneel Jamaal Abdul Naasir irraa fudhatan. Biyyi Sumaalee bara 1960 keessa bilisummaa waan argatteef biyya isaanitti dhiyaatanii qabsoo uummata Oromoo finiinsanii Oromoota roorroo nyaaphaa alagaa hambaa jalaa baasuuf carraan argamuu isaa waan amananiif bara 1963 Sumaalitti deebi'an. Dursa qabsoo isaanii afaan Oromoo raadiyoo Moqaadishoo irratti darbu akka heeyyamamuuf iyyata barreessanii mootummaa Sumaalee gaafatan. Mootummaan Sumaaleellee heeyyama waan kenneef bara 1965 irraa eegalanii raadiyoo afaan Oromoo kan Moqaadishoo irraa darbuun uummata Oromoo gabrummaa abbaa irree sirna mootummaa nafxanyaa Haayile Sillaasee jalaa bilisa baasuuf akka qabsaa'uu qaban dadammaqsan. Raadiyoo afaan Oromoo kanatti fayyadamanii Oromoota hunda bakka jiranitti yaada bilisummaa fi abbaa biyyummaa uummata Oromoo barsiisuun mootummaa sirna nafxanyaa irratti kakaasuun uummanni Oromoo bakka hundaa dadammaqee akka ka'u taasisan. Bara 1965tti biyya Sumaalee magaalaa Moqaadishootti alaabaa Oromoo yeroo jalqabaatiif qopheessanii hojiirra akka ooltu kan taasisan Sheek Muhammad Rashaad Abdulleeti. Dhaabbileen Oromoo hundi yeroo ammaa alaabaa itti fayyadamaa jiran alaabaa Sheek Muhammad Rashaad sanidha. Yeroo ammaa kana kan jiru ka'umsa akka godhatanii alaabaa bara 1965 sanirraa hubachuun ni danda'ama. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa yaasi dhaabbanee gabrummaa dhaabanaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa yaasi dhaabbanee gabrummaa dhaabanaa. Kumillee du'uu nama keessi dhaabnaa kalmaadhaan deebi'uu tarreerra dhaabanaa. Waa'een hojii siyaasaa raadiyoo Moqaadishoo qophii afaan Oromootiin dabarsuu jalqabu kun uummata Oromoo hedduu kan gammachiise yoo ta'u mataa diina Oromoo Haayile Sillaasee fi mootummaa isaa garuu baay'ee naasisee hacuuccii keessa kan galchedha. Kanaaf jecha mootummaan nafxanyaa Haayile Sillaasee Sheek Muhammad Rashaadii fi Oromoota biroo kan raadiyoo Moqaadishoo keessa hojjetan kan akka Ayyuub Abubakar fa'a ajjeesuuf karoorsanii basaastota isaanii Moqaadishootti ergan. Akka carraa ta'e namichi Sheek Muhammad Rashaad akka ajjeesu ergame odoo isaan bira hin gahin mootummaan Sumaalee irra gahee qabame. Namichi Ayyuub Abubakar akka ajjeesu ergame nama biyya Suudiin irraa bitame yoo ta'u akkuma Sumaalee dhufeen poolisii Sumaalee Jeneraal Muhammad Abshir jedhamu jaala isaa waan ta'eef mana isaa qobate. Ayyuub Abubakar ammoo ijoollee Jeneraal Muhammad Abshir afaan Ingilizii waan qaraasisuuf yookiin waan barsiisuuf Ayyuubii fi namichi Suudiin irraa Ayyuubii ajjeesuuf dhufe mana jeneraala kanatti wal arganii wal baratan. Gaafa tokko Ayyuubii fi faranjichi isa ajjeesuuf Haayile Sillaaseen bitee erge bishaan daakuuf bahara Hindii kan qarqara Moqaadishoo jiru wajjin seenanii daakuu eegalan. Wal maddii daakaa bahara keessa achi akkuma fagaataniin faranjichi luka Ayyuub qabee bahara jala dabarsee akka ajjeese seenaan ni dubbata. Akka barreeffama seenaa Sheek Muhammad Rashaad keessatti ibsametti Ayyuub Abubakar Oromoo ittuu yookaan qaalluu warra carcar kan naannoo Baddeessaati.
abbaan isaa carcarirraa ka'ee dhimma Ayyuub gaafachuuf Moqaadishoo akka dhaqee fi obboleessi isaa Rashid Abubakar biyya Sumaalee deemee bakka Ayyuub raadiyoo Moqaadishoo qophii afaan Oromoo hojjetaa turuu isaa galmee seenaa irratti barreeffameetii jira. Haala ajjeechaa Ayyuub ilaalchisee mata duree qabsoo raadiyoo afaan Oromoo biyya Sumaalee jedhu jalatti limmoo summii qabduun baara keessatti faranjicha Suudinii tokkoon waraanamee ajjeefame yaada jedhu argina. Nama ajjeesee irratti yaanni lama ni ka'a. Garuu haala ajjeechaa irratti lilmoon ajjeesan yaada jedhuu fi baara jala dabarsanii ajjeesan yaada jedhu lamatu argameetii jira. Haa ta'u malee Ayyuub Sheek Muhammad Rashaad wajjin bakka tokko kan hojjetanii fi walitti dhufeenya mishaa kan qaban waan ta'eef akkanuma guyyaa reenfa Ayyuubii bishaan keessaa baasanii hospitaala geessanii bira kan jiranii fi reenfa isaatti kan salaatanii fi wayita isa awwaalan mataa ofiitiin bakka sanitti akka argaman barreeffama seenaa isaanii keessatti waan ibsaniif jechi Sheek Muhammad Rashaad kan bahara jala dabarsanii ajjeesan jedhu dhugaa hunda taraa fakkaata. Gara seenaa isaaniitti yoo deebinu Sheek Muhammad Rashaad nama jalqaba Quraana afaan Oromootti hiikee barreessee fi nama jalqaba hiika Quraana afaan Oromoo sagalee kaaseettaan waraabanii uummata Oromootiif tola raabsaniin ni yaadatamu. Kanaanis dhaloota ammaa biratti hedduu beekamaniin Sheek Muhammad Rashaad erga qabsoon afaan qawwee jalqabsiifamee waldhaansoo bilisummaa fi birmadummaatiif jecha eegalame Oromoonni hundi kutannoo akka itti fuufan raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo irraa darbuun haalaan dadammaqsaa kakaasaa jajjabeessaa onnachiisaa akka turan seenaan katabamee jiru ni mirkaneessa. Dura dursoo suuraan tun suuraa Faatihaadhaati jedhamti. Isiin suuraa Makkaati. Ayaanni isiidhaa 7 lakkoofsi isii kan tokkoffa'aati. Isiin eega suuraa Muddasirii buute. Bismillah. Jalqabni maqaa Rabbii gudda'aati. Ar-Rahmaanir Rahiim. Rabbii yookaa Waaqa qananii guddo'oo xiqqo'oon waan uume hunda qananiisu. Sheek Muhammad Rashaad kitaaba afaan Arabaatiin barreessan alatti kitaabota 22 afaan Oromootiin barreessaniitii jiru. Kitaabota isaan barreessan keessaa kuusaa jechoota Oromoo yookaan dikshiinarii isa jennu, seerluga afaan Oromoo yookaan giraamara isa jennu, Quraana hiika afaan Oromoo fi kitaabota amantaa Islaamaa dabalatee afaan kennaan kitaabota baay'ee barreessaniitii jiru. Kana malees kitaaba furaa afaan Oromoo jedhu harfi yookaan qubee afaan Oromootiin qubeessanii bareechanii barreessaniitii jiru. Sheek Muhammad Rashaad qubee afaan Oromoo kan amma itti fayyadamnu tana qopheessanii jalqaba dhaaba siyaasa Oromoo ta Sumaalee Abaawoo jedhamtutti ergan. Dhaabni Sumaalee Abaawoo bakka hundatti ergitee facaaftee beeksiste. Maayii dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhimma qubee haarawaa isaan qindeessan dhagahanii Moqaadishoo dhaqanii bal'inaan irratti marii guddaa taasisan. Ammas sana booda kitaaba furaa afaan Oromoo ka harfi yookaan qubee afaan Oromootiin qopheeffame hambaa yookaan firee sadii fudhatanii akka deeman barreeffamni seenaa isaanii ni ibsa. Sheek Muhammad Rashaadii fi dhaabni adda bilisummaa Oromoo qubee haarawaa isaan qopheessan irratti walgahii guyyaa tokko ji'a tokko bara 1980 irraa jalqabee hojiirra akka ooluuf akka ittiin barreeffamu taasisaniitii jiru. Sheek Muhammad Rashaad walaloo isaa hedduu barreessan keessaa kan afaan Oromoof barreeffamte akkana jetti. Yaa afaan Oromoo Rabbi si haa guddisu, nama siin dubbatu siif haa heddummeessu. Addunyaan si beekaa anillee si wallaalu, karaa keetiin malee nu alaa hin gallu. Ormi addunyaadhaa yoon dubbii kee kaase afaan muuziqaadhaa jedheetii si faarse. Yaa afaan Oromoo yaa kan zalaalamii kan siif jedhee du'e hammamiif hammami. Mee akkamiin si ganna nuti siin mul'anna, odoo ati baddee matamaan dhaabbanna. Karaa kan kee kanaan harka tokko taana, sumaan gurguranne walirraa bitanna. Simaan gurguranne walirraa bitanna. Yoo nu karaa baane sin karatti deebina, yoo nu dhukkubsanne sumaan wal gaafanna. Yaa afaan Oromoo mee akkamiin si ganna, salaamtaa jaalalaa siin waliin ergina. Salaamtaa jaalalaa siin waliin ergina. Yaa afaan Oromoo yaa haadha guddinna, har'aa fi borullee nuti siin mul'anna. Har'aa fi borullee nuti siin mul'anna. Gooytaan haa guddisu warra si mul'isu, dachee haa seensisu warra si salphisu. Namni si salphisee rakkatuuf jiraata, gaafa tasa geessee billuutee irra baata kan jedhu ture. Walaloo dabalataa kan ergaa qabdus akkana jechuun Sheek Muhammad Rashaad dubbatan. Walaloo ijoollee Oromoodhaatti dhiyaadha.
kanneen amata 1964 tti tolche. Ijoollee Oromoodha isin yaamanna barawaa hundaafuu isin abdanna isin guddisuudha lubbuu kennina nu wajjin jiraadha bareedan isin baraa isinii mootummaa mul'ata waa beekuun sabni nuu guddata nu yoo lolle eenyu ka'ee dubbata mataa biyya teenya numaan ol qaban tokkummaa biyyoo teenyatiif ol je'ii xilaatan lol'uu bakka hundaa fa'i. Erga mootummaan dargii kufee mootummaan coomsa Itoophiyaa dhaabbatee caffeen Oromoo walgahee adeemsisee qubee isaan tolchan kana akka hojiirra oolu walii galamee akka mirkanaa'e barreeffama seenaa isaanii irratti hubatamuun ni danda'ama. Sheek Muhammad Rashaad biyyatti deebi'anii waggoottan xiqqaa uummata isaanii wajjin erga jiraatanii booda guyyaa 25 ji'a 5ffaa bara 2013 yookaan caamsaa 17 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa tana irraa akka hin deebinetti godaanan. Barumtaa guyyaa itti aanu magaalaa Dirree Dawaatti bakka uummanni kumaatamaan argamanitti kabajaan awwaalaman. Haaluma wal fakkaatuun guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo namoota bu'aa guddaa kennaa jiran keessaa tokko Dr. Abdul Shukur Muhammad Amaan Arsii isaan tokkodha. Dr. Abdul Shukur masjida Makkaa guddaa Haramaa keessatti waggoota baay'ee afaan Oromoo barsiisaa turaniitii jiru. Kana malees Quraana afaan Oromootiin hiikuu akka eegalaniin dhibbantaa 30 ol kan ta'u kutaa yookaan juuzii 10 maxxansanii harka uummata Oromoo seensisaniitii jiru. Nutis gamanumaan seenaa keessan dhaloonni haa faarsu jenna. Akkuma walii galatti hedduun Oromootaa kanaan dura sirna mootummaa gabroonfattootaa irratti guddinaa fi dagaagina aadaa seenaa fi afaan Oromootiif qabsoo hadhooftuu waan adeemsisaniif hiree hidhamuu fi biyyaa baqachuu, ajjeefamuu, kolaafamuu yookiin dhala dhooggamuu fi gidirfamuu namoota hedduu ta'an irratti gaheetii jira. Namoonni haala kanaan waldhaansoo seena qabeessa ta'e uummataaf hojjetanii hojii bu'aa qabeessa ta'e argamsiisan hedduu keessaa dhalootaaf fakkeenya guddaa ta'an Abbaa Gammachiis, Sheek Bakrii Saaphaloo, Sheek Muhammad Rashaad faa akka ta'an seenaan qalama qalameessuun barreeffame ni mirkaneessa. Hayyoota Oromoo bara kanaa akkuma qabsaa'otaa fi gootota Oromoo kanaan duratti guddina aadaa seenaa fi afaan Oromootiif mirga uummata Oromootiif carraa argatan hundatti fayyadamuudhaan hayyoonni Oromoo qabsoo bu'aa qabeessa ta'e uummata keenyaaf taasisaniitii jiru, taasisaatii jiru. Hayyoonni baay'een hojii saayinsii, teeknooloojii, tiyaatara, seenaa, qophii yeedaloo fi walaloo muuziqaa, hojii fakkii, hojii seeraa kan hojjetanii fi kitaabota guddina aadaa afaanii fi seenaa Oromoo gabbisaniif ammayyeessanii barreessuu irratti hirmaannaa gochuun bu'uura cimaa ilmaan yookiin dhaloota boruu fi iftaaniif lafa kaa'aniitii jiru. Kanaaf galanni isaanii dacha dachaa haa ta'u akkasumas bilisummaa haa ta'u jechaa qophii kenna utubaa haqaa torbaanii kana goolabna. Oromoo ko yabbatu fardeeni goota keenya ujjachi jarreeni goota ko akaashitti moggaafte galmee seena dubbatu awwaalte. Oromoo ko yabbatu fardeeni goota keenya ujjachi jarreeni goota ko akaashitti moggaafte galmee seena dubbatu awwaalte. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophiin kenna utubaa haqaa torbaanii kan hanga ammaa daawwataa turtan ture. Nu filattanii seenaa baruuf waan nu waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii kana sagaleessee qindeessee funaanee kan isinii dhiyeesse
an rabbirraa galchuuti. Torban qophii utubaaqa birootiin hanga walitti dachaanutti torban gaarii isiniif hawwina. Seenaa fi qophiilee babbareeddoo Oromiyaa Freedom Midiyaan isinii darbu daawwachuuf qophii keenya share gochuun YouTuber keenya subscribe gochuun akkasumas Telegram, Twitter, Instagram fi social miidiyoota Oromiyaa Freedom Midiyaa hunda join gochuun maamila ta'uu hin dagatina. Qophiileen Oromiyaa Freedom Midiyaa hafan itti fufu daawwadha.